هندقن كنا دمس نيدا سامي أفان كنا دمس سجلة خيتي وجي أدو أصنتين سجلة أتي بالبلتي وجي أباي سجلة أتي بالبلتي أتما تكنديسيت سجلة أتي بالبلتي أججت خندت سجلة أتي بالبلتي إتين هجي خرار رخيس سجلة أتي بالبلتي ملامل ثم أوجت سنيوجين إديتي سيتاتي تاوجتي your future of politics is dead أكاسي والهوني تاوجرايجو so ما بدي دو عنقاسا خين ما ميديا رابط إنبني يودون دفته وانو سو إسيني نمني قبني دونو ragaan qopheessine keenye isini asbahu jirra kuno gabbahe isini jechuu barbaada jechuu warra maa baddan jettaniif no nuti warra dheessuu miti maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma kudhaafurii moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም nuti bar disti mana diggisi khao wistu miti taka achafari mana eibati miti khabiyalati asigallef nuti faida ummata keenyati fasigalle fayyadama ummata keenyati fasigalle datta ummata keenyati fasigalle haqa ummata keenyati fasigalle tagoda turres tagodu jirus haqa ummata keenyarra dhaabbanneet dhuga ummata keenyarra dhaabbanneet gadado ummata keenyarra dhaabbanneet isi tanarra dhaabbanne tagoon hundarratti rakkoo dhuftuf haje garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garre biranu dabartun qabnu jechu nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል አስተዳደጋችን ይለያል አረማመዳችን ይለያል አቋማችን ይለያል ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም እኛ አይደለንም nuti warra xuuxoo wayyaneetiin guddatee fi dhaadhiyamaa as ga'ee miti nuti ana akkasii miti ani xuuxoo oromootiin dhugaa guddadhee wayyaneen namiidhaa guddadhee nareebaatiin guddadhee na cunqursiteen guddadhe malee an xuuxoosiitiin aangoosiirran turre an bara 20 fi 30 dabre no tanaafuu daandiin keenya tokkoo miti akkitti nuti waa laallu tokkoo miti antummaan na keessa jirti laalaan ummataa na keessa jirti maaliif lilmee wayyaanee fi oppidiyoon na dirte na keessa jirti obbolummaan nu sossobe dhiifamaan nu sossobe if dura malee if booda laalluun nu sossobe saniif if dura jennee yaa'u jira if dura deemisa kana keessa garuu bocolaa fi xaliila adda baasaa yaanaa jechuudha tanaaf wanni niin badeef eega gaafa kaan waan jajjabduu saaxile booda dhugaadha lubbuun tiyya rakkoo keessa turte kanat naan jeesuuf natti bilbiluu hedduudha kana barbaadus hedduudha dhugaadha qaama mootummaa keessa eenyu kataan nan beeka kana dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka nyaata keessa summii naa kannuu barbaadu hedduudha ka bakkaan dhaqutti na dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka daandii irratti makiinaa na dhawuu barbaadu hedduudha bakka adda addaatti assassination adda addaan irra godhuu barbaadu hedduudha saniifuu du'uufaan qophiidha qophii maqaan ta'eef ammas maal godhuun qaba waan na keessa jiru osoon hin duune qopheessee kaa'uun qabaa jechuun viidiyoon bifa kiyyaan sagalee tiyyaan haqa jiru maqaan dha'ee jechuudha san qopheessee fixeen jira alhamdulillahi rabbil aalamiin tanaafiin badee amma booda sodaan qabu duuti amma yoo dhuftee sodaan qabu duuti amma yoo dhufte ansheenaan qabu fixeera dalagaati yataniin dalaguu qabu hunda waraabamtee fixee addunyaa guutuurratti nyaachifamtee taa'u jirti guyyaa nuti angaasaan du'ee jaan
gabbate achi booda seenaan kee kan Itoophiyaa keessaa fi poolitikaan kee kan Itoophiyaa keessa adda galtii jechuudha. We have to play politics. So siyaasaa jechuun akkana. Nama si jeesuu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabattee duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafa ati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. Ana amma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maadree kiyyaa firri kiyya shariikan kiyya kanatti bilbileen boonye biyyaa ba'i gamanaan naan hin jenne jiru. Kamaallaqa naan ergine hin jiru gamanaan ba'i gamasiin ba'i jee. Eenyurraa hin karamba jechuun gaafa TPLFis baqadhee bee Ameerikaas dhayne Kanaadaas dhayne biyya adda addaa dhayne amma eenyurraa hin baqadhaan. Eenyu kan hin biyya tiyya tanatti dhiisee baqadhu kun ummanni kiyya kan hin dhufeef kunoo maali? Ummataan dhiiseef jiruu san dhiisee bultii san dhiisee ilmaan kiyya dhiisee qananii san dhiisee asi galeef kana arrana dhiiban dhugaan himeena dhiibanii jeetiin kan hin qabsoone galaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a malee du'een Jaarraa Abbaa Gadaa ta'a malee asitti du'een Waaqoo guutuu ta'a malee du'een seenaa an jirre Itoophiyaa keessatti uumee du'a malee du'een maqaa kiyya qabrii ol jiraachisa malee akkamittiin ammaas baqadha qaanyiidha jechuudha. Ani hin dhalanne shanyii sanirraayis hin dhalanne warra sanirraayis hin dhalanne ammaas hin godhu boruus hin godhu iftaanis hin godhu hanginiin badeef kun ammoo yoo duuti dhufte anuu qophiidha yoo duuti dhufte waan garan na beeku waan dhugaan na beeku waan rabbiin na beeku dhugatti ani beeku gara qabadheen duu waraabeetiin du'uu qaba jeen istiidiyootti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Alhamdulillah biyya teenyatti dhalanne biyya teenyatti jiraanna biyya teenyatti duuna lafa teenya irratti awwaalamna dhiisneen deemnu. ሾልኮ የገቡ ሾልኮን እንድንወጣ ከሀገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ። ወሬ ሾሎኬ ሴንተንሰን ሾሎክ ከባኑ ፌተን አይሳካላችሁ አንወጣም ይባል አከመት ጀከይስ ወልኢናይቾ መቡታስ ተኝቶ ወልሳጢላ ያናይቾ አናጅር አመት አፍረና ፈኸና አጃኢቦ ዱፍሉ አናላይሲን ፓርላማ ረቲስ በከቢራቲስ አናሉ ቡንጅሩ አመት አፍረን ከነ ሴና ኢትዮጵያ ከይሰ ተካዋን ተን በይን ዮኑት ይወጀቹ ባይነ ኢንሻአላህ ላላይቾ ኦሮሞን ቀልቢ ቀብደን ኡስተኒ ግር ጀተኒን ጫይና ቀልቢ ወተበየኑ ደመቅ አደባፈን ላል ሁበት achirra dhaabbadhu tarkaanfii kee fudhu ajandaa dhufe jala hunda hin batachin usteetuma marxoos haa ta'u qofoos kaayettee gogaraas kaayettee waan dhufe jala hin cayin no waatu dhufe maaltu dhufe akkamit dhufte eessaa dhufte yoom dhufte eenyuun fide akkamit fiduu dandee ask your question gaafiif kaafadhu. Ask yourself. Deebiif keessaf kaafadhu. Xintaali. Adda baafadhu. Ejjennoo qabadhu. Eega mirkaneeffatte jechuudha. Mata duree dhufte hunda jala qaceetu yoo taate hin ta'u. Wanni itti khasaaraa jirru sani. Ufteetu mata duree dhufe jala hin ta'u. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaqqaaliin haasawaa keessatti waa hedduu haasa'een jira. Maaf dhabamtee akkamiin nurraa dhabamtee kajattan taniin boodatti dhufu akka jiruttee wanni hin dhabameef isii tanaa hubadhaa amma booda jechuudha. Waan silaa yoon du'e dhokachuu danda'a. Taniin gara qabadhee du'uu malu. Taaka warri najjeesuus akkaan hin dubbanne barbaadu. San hunda viidiyoodhaan paartii 10tti waraabamtee addunyaadhaaf qophooytee stand by taatee jirti. Yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti. Andu'aaf sodaan qabu kullu nafsi zaaqatal moot lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume
guyyaa rabbiin uume guyyaa rabbiin ni duuti jee duuti hundi lubbuun hundi du'aadhaan namtuudha. So ummata kiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha, dhugaan irra jiru sirriidha, daandiinaan irra jiru sirriidha. Saba kiyyaaf ummata kiyyaaf hin dubbachuu jira. Tana ammaas itti qabsooyna. Sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalota irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuudha. Sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu. Keessattis ni qabsooyna, alattis ni qabsooyna. Hin dhaabbattu hanga uummanni keenya hafuura fudhatu. Hanga uummanni keenya bilisummaa qeerroon 5,000 dhumteef san argatu. Hanga gooftaan mootummaadhaa uummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha. Itti fufna. Gooftaan uummata keenya mootummaadha. Tajattutuun hin dalagu. Gooftaan mootummaadhaa uummata keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummanni gooftaa keenya. Uummataatu gooftaa keenya miti. Ta'u Lammaa Magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha. Isiisan dhugoomsuu irratti qabsaa'uu irraa if boodan jennu. Isii tana hubadhaa. Warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa. Yaa'u akka seentanii sheer godhaa deemaa. Warri boodarra dhuftanis sagantaan tun sagantaa jabduudha. Sheer godhaa uummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa. Nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu. Yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim uummataa taanaan sheer ni goota. Uummataan sheer godhuu ni danda'ama jechuudha. Uummata hunda bira ga'uu qaba. Namni 11,600 laaluu jira ammaan tana. Namni 11,600 yoo sheer godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha. Dhiibbaa nuti uumuu dandeenyu. Hattoota irratti, shirtoota irratti, gantoota irratti, dhiiga xuuxxuu uummataa irratti, tiim jootanii irratti, tiim faarsitee bultuu irratti, tiim dirgoo irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Yaa'u sochiin nuti godhaa jirru jijjiirama inni fidaa jiru argaa jirtanii አይቀርም ለሌላው ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እቲ ፈካታ እኛ ይገባናል ኑፍ ኑይገለ ያው ሙኸ ተኮ ጊዜ ሙሩ ፌቴ ሐረመ ጀለጅሩ ራጭርቴቲ ሙኸ ሙርታ ሐረምኒ ጀለጅሩ ራ ተቶላ ጅራ ሱቱማ ሱታን ሙኽኒኒስ ሙኽኒ ጉድቺ ሀትቻ ሙሮሙንሳ ፈንቀቡ dik jeeku futa gafa burabesan malif haramni jala kana cirame akasi demti la siyasan akan matarra namatti mbutu beha ma amma namni tokko maluma matarra mbune warra jala jiru warra jawni akasi miti dubbi jala tolchiteeti cina tolchite gamana tolchite gamas tolchite gamana tolchite ushururu godati osonnin bein fute hutan bashuru amas tooftaan muumicha keenya kaysini gale natti fakkaatu ragudda amata afran kana akkamitti dalagu jira isa kana laaluun bareedaadha akkatti inni Geetaachoo Asaffaadha angorraa buuse yoo laalte akkanitti warra kaan angorraa buuse yoo laalte warra kaan hunda akkatti angorraa inni buuse shururu inni jirti shururu to ጀምሯል ሞሮዲ ይቀጥላል jechuudha akkasitti hubachuun gaariidha nuti mul'ate bu'uun garre malif shururu garra jira shururu jabaaho goto rafisu jechuudha ni rafista akkasitti shururu goto jabaaho jettee akkana deddeemteni ni rafanni bakka na abdate jee rafa gaafa suute bakka biraa rafista gizee riba ka isire sarran jiru jechuudha akkasitti ofta nama bilaatno mali akkanumatti usanii dip godhuun hin jirtu waan tanaas adda hubachuun gaariidha warri baamadan jettanis akkasitti hubadha kan biraa kana wajjin qabate kaleessa yaa'u hundi keenya irraa dubbachaa turre Dr. Ali Birraa leejaniin keenya du'e jaanii olola asirratti oofaa jiran ololli kun kan ka'e diinota irraa diinota Ali Birraan jiraachuu isaa rakkiserraa ana wanni na dhibe kan haakimsiisu jiru kan dhukkubsachiisu jiru kan yaalu jiru kan isa kana ganama galgala gaafachuu jiru du'a isaa himuu fi rakkanne
ati kamana taa'u jiru ka dhukkubsachuusaa dhayiteen gaafatiin ati ka dhukkubsachuusaa oduudhaan dhagee du'asaa labsuudhaan wanni jarjartuuf maali? You know, sometimes oduun gizee nama dhufte eessaa dhufte akkamit dhufte eenyuuf fide dhugaadha sobaa haqa hijibaa eenyuuf fide akkamit dhufte waan kana adda qorachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya Oromoodha. Akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi. Makiinaan hundi Finfinneetti hin deemtu. Makiinaan hundi Jimman dheeytu. Makiinaan hundi Wallaggan dheeytu. Makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a. Makiinuma garte xullub yoo rakka jettu taate khasaaraadha. Khasaara. Maaluma uummanni keenya kun ta'e ni qaanfannee jechaadha. Maaluma mindinna osoo du'ammaa ta'e gaabbuu qabnaa bara. Wal dursuun qabnu booyuu qabna. Qalbiin si cabu qabdi, hamileen si cabu qabdi. Suuta jechuu qabda, du'uma labsuufu za'aa laallachuu qabda. Yeroo laallachuu qabda, bakka laallachuu qabda. Du'uma labsuufu ammoo jarjarte wal dura kasan gubbaadhaan ammoo maa kaaddan ja'uus ni jira jechuudha. Amma osoo namni kaan diduuti kaan ammas maa kaaddanii du'ee namicha lubbuu qabu du'e si jenna. Namicha lubbuu keessa jirtu lubbuu hafuudhu rabbii feesbuuk hafuudha barreessinee du'e si jenna. Qaanyi waan akkana kijiba akkanaa kun gaarii miti. Keessaa bahuu nu feesisaa jechuuma barbaadeeti. Ammoo Dr. Ali Birraan keenya abbaan keenya leejaniin keenya dhukkubsachuun dhugaadha. Yaraadhaan dhugaadha. Du'aayi ni fadha ni fadha. Kafayyaa qabuu du'aayi feesisaa. Isa kanaafis du'aayi godhaa rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan ka waaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal ja'us jechuun barbaachisaadha. Amma immoo wayyaarra jira. Inshaallah rabbi fayyaa guutuu isaaf haa fidu. Isii tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna. Barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarinaa du'a namaa fi kana daftanii ibsuudhaaf dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu danda'uu qabda jechuudha. Haqa ta'uu akka opiidiyootti jarjartanii waan labsina. Opiidiyoon ganama waan labsitee za'a booda waa dayti hin ta'u qasa. Ayoona mindata. So channel durka wayyaane kana delete godhuu barbaachisa. Chipsii wayyaane kana mee hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti. Ijoollee xixiqqoo takka jira amma wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte. Osoo likkitti sinoo baasne malnutrition taatee jechuu ijoollee likkitti aannan san hin dhuyne aannan san irraa isin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira. Ijoollee xixiqqoo silaa guddattee bakka balee dheeytu shiraan xaxama. Shirri karaa dheeraa sinoof. Sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diidee keessa fullahuu dandeessa yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askan nimee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru. Mi'aawaa as deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaa mi'aawaa awwani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu Oromiyaa diigee yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige gurguratee fixe kun lafa gurguratee fixe simintoo gurguratee fixe jimaa gurguratee fixe nama gurguratee fixe humna addaa kuwwa human godhin hin qabu nama fixe dachii gurgure. Siladen damte abiyyi angor rabu sakun shiran lamma nu angor rabu e kun malif angor ratu e gafi birati sidibti jechu dubin nama dibti jechu maf dubin lamma angor rabu sti khana ma angor rabu so wanta kata sidibtuni jirti jechu sanammo qabson keessa dabarta kijibni mo qara dheeraa singees abadan bakka fadhe singees. Amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለ ሀብት አለ ያ እውነት ነው
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው። እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ። እውነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው። ይሄን ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው? ለምን አቃተን? አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ ቤኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡ